Lammii matuu lammii nyaata. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa hordoftoota kiyya. Akkam jirtan nagaa kooti. Galata Waaqaa. Hundi keessan immoo akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo xiqqoo tokko waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Miti kan baasee wasiilaa intala wasiilatti baasee jedhan mana madaa miti baastee biiroo gashitee biiroo sun immoo simbeeknu jedhanii ji'a afuriif otoo dalagaan galii achuma biiroo san keessa teessee jedhan. Achuma biiroo san keessa teessee saniin booda ammoo hojii wayii argattee achi mana sanii baatee waan taatee duutee hin beekamu. Kuni gaazii irratti dhoo'ee duutee jira. Intala wasiilati tuuyyuu micayyoo eengadda Arsii urutaa keessaa kan duute jechuudha. Wasiila jechuun intala eessumaa natti fakkaata. Intala eessumaati jechuudha. Haala saniin baastee biirootti geessitee biirootti gurgurattee biiroon immootu simbeeknu jedhanii micayyoon tana ajjeesanii kaleeshii keessaa baafatanii jashii keessaa baafatanii gaafa reeffi hin buqqisnee raallaa reeffa keenya hin laallannaa yoo akkam jirti reeffi ishii jedhanii gaafa gaafatan yoo reeffi ishii buqqa'e asitti haftee asitti awwaalan. Yoo reeffi ishii buqqa'uu baate immoo biyyatti galtee maatii ishii awwaallatan jedhanii jettee diddee jedhan micayyattiin. Micayyoon ishii baaste sun. Egaa bara kana keessaa namni ormaa alagaan nama tuqu. Alagaan nu tuqeetis hin beeku nun tuqusi. Sababni isaa dhugaa dubbachuu fi warra kaawwan yoo fudhanne warra ollaa keenya gaafa fudhanne walirratti hin duulan wal jajjabeessu. Wanta hundaanuu wal bira dhaabbatanii rakkina keessaa wal baasu. Isaanii wal boochisu, isaanumayyuu wal ajjeesu argineeti hin beeknu jechuudha miidiyaa kanarratti. Egaa keenya hoo wal ajjeesaa, wal gurgurataa, wantoota garaagaraa walirratti raawwataa jira jechuudha. Fira ta'ee dhiiga ta'e kan dhiigummaan oromummaatu achaa hafuutu intalli wasiilaa obboleettii ishiiti. Obboleettii ishii kana gurgurattee obboleettiin kalee keessaa baafatanii haala sanii micayyoo ajjeesanii reeffa ishii biyyatti erguu fi heduu jechuudha. Osoo reeffi hin laalin, osoo reeffi marmaraa tokko iyyuu hin argatin jechuudha. Dhugaa haasa'uu fi in ulfaata, baay'ee ulfaata jechuudha. Obboleettii teenya kan boqatteef lubbuu ishii nuuf haa maaru, mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu. Egaa wanti godhan hin jiru. Hanga danda'ameen ijoollee mana madaamii jirtan taa'atoo hojjetadhaa. Hojiidhaaf biyya baane maallaqni illee xiqqaa yaa ta'u wantoota hundumtuu rakkooleen garaagaraatillee gaafa nurra gahan rakkoo kana obsinee hojjetachuu qabna. Kaayyoo biyyaa baaneef galmaan gahachuu qabna. Hanga tokko deemuu qabna jechuudha. Kichuu of kutuu hin qabnu. Amma micayyoon tun osoo mana xalabaatii bahuu baattee mana kontiraatatii bahuu baattee kana hundayyuu hin taatu jechuudha. Rakkoon kun hundi irra hin gahu. Rakkoo ishiin mana hojiitii baatee kana hundaan ishii ga'e jechuudha. Egaa hin ulfaata. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya gadi bahanii kan rakkatan, gadi bahanii kan boohanii warroota ala keessa hojii madaamii dhiisee yookaan immoo hojii kontiraataa dhiisee ala filatee warroota baheedha jechuudha. Warroonni immoo yoo ala bahanii seeran kaayyoo ofii osoo hin dagatin osoo immootu walii gadi hin deemin carraan isaanii bakka gaarii gahee hojjetatan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Egaa carraan namaa garaagara. Dhugaa amma micayyoon tun fira ishii amantee baate osoo alagaa ta'e haa ta'u garuuti micayyoo tanaan dura jechuudha ji'a lama moo ji'a tokkoon dura jechuudha kan duute qabbannee kan jedhamtu ishiin immoo yoo Beerut irraa dhuftee erga Beerut irraa dhufteen booda mucaa jaallattee heerumtee musliimas taatee sana booddee micayyoo sun maal taatee hin duute jechuudha. Egaa ji'uma sadiiyyuu hin guunne micayyoon tun immoo itti dabalamte. Maalidha hoo walirraa baranne maal rakkoo qaba? Amma miidiyaa hundumatu harkaa qaba. Namni miidiyaa harkaa dhabe hin jiru.
TikTokiin jira. Wantoonni irratti gadhiifaman wantoota baay'eetu iyyuu sagalee wanni itti waliitan karaa hedduudhaan akkaataa ijoolleen keenya itti badan akkaataa ijoolleen keenya ta'an hundaayyuu barsiisaatii himaatii jiru jechuudha. Hamma dandeenye nutis jechuudha. Maaliif akka irraa barannuuf akka of eegnuuf akka biyya namaa keessa tasgabbiidhaan teenyee hojjennuuf malee waan biraatiif miti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Innaa of eeggannoodhaan hojjedha. Wanta hin bayina mana madaa miti hin bayina. Yoo isinii ta'uu baate biyya keessatti galuutu irra filatamaadha malee bahoo bahaan rakkoo baay'een namarra gaha. Rakkoo san immoo yoo hin dabarsine ulfaatadha jechuudha. Kunoo haala kanaan lubbuu ishii dhabdee teessee jirti jechuudha. Maatiin ishii hoo nuuf galtii hin dhuftii jedheeti ishii eeggachaa jira. Garuu hoo ishiin akkana taatee jirti. Har'a garuu yoo boqattee ishii dhagaan hangam qalbiin nama caba jechuudha. Qalbiin nama caba. Haadha abbaa hin boochisina. Warroonni immoo mana ijaazaatii nama baastanii mana kontiraatatii ijoollee baastanii taphachaa jirtan Waaqayyoon isin gaafata. Gaafa tokko uuman isin gaafata jechuudha. Maaliif kan lubbuu uume isa waan ta'eef. Ilma namaa kan uume booddee itti gaafatamtu jechuudha. Isinis waan isinirra gahu hin beektan. Harka namaatiin homtuu isinirra gahu baachuu danda'a. Garuu harka rabbiitiin harka uumatiin wanti isinirra gahu jiru xiqqaa miti jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya balbalatti cuftanii beelessitanii dheebossitanii mana madaamiti akka ishiin hojjetan gootanii baastanii maallaqa ishii nyaattanii wantoota garaagaraatiin boochistan dhiigni ishii dhugaan ishii isin gaafata. Kan ajjeestanii biyyatti galchaa jirtanis dhugaan ishii isin gaafata jechuudha. Kan kana godhu hoo lammumatu lammii nyaata malee namoonni biraa nu miidhanii hin beekan jechuudha. Ani namoota akkuma ganniin jette jechuudha. Akkuma amma gannii argitan ganniin jette namoota biraatitu warroonni ollaa keenya anaaf sirritti natti dhiyoodha. Isaan naaf warroota Oromoo jedhan kanarra maaliif isaan wayya dhugaa harka kudhan nama isin gargaaru namaaf isin na'u wantoota garagaraati. Garuu keenya laphee akkasiisan hin qabu. Laphee akkasiisan rabbi nuuf haa kennu. Ijoollee keenya shamarran mana namaa hojjettan adaraa keessan hin bayina. Fira keessan hin amanina. Obboleettii keessan iyyuu yoo ta'e hin amanina. Alagaa isin amma bira teenyu kana nuuf fayya. Fira keenya Oromoo maaliyyoo jennee biratti baanu kana hin ta'u jechuudha. Alagaa bira teenye hojjennu